Seni patau, nagaan waaqayyoon nama keessanii patau. Haleluuyaa, maqaan waaqayyoo keenyaa argatu danda'e kanaame. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Inni bara baraatti nu dabarsu yeroo inni inni bara amma saaraa jiru keenyatti dabale maqaan waaqayyoo eebbifamu. Haleluuyaa, nu waaqeffanname waaqayyoon hundumti keenyame yeroo kanatti waaqayyoon nu waaqeffanna. Haleluuyaa, haleluuyaa. See what we do. What
Bye.
jiru tolaana ka waaqayyoon jiru haleluuyaa maqaa waaqayyoo eebbifamu waaqayyoon itti fufnee waaqeffannaa. You're
Yesus Tuhan terima kasih Tuhan senang amma kanattan sini farfattoota keenyarraati farfannaa dhageenya namni akwaariin qophaa'anii jiru yeroo kana isaaniif kennina Waaqayyo hunduma keenya haa eebbisu. Shigalani kufini Waaqayyo fatoo akkana nuti amma faarfannu haalama yeroo ammaa wajjiniin adeema namaaf kan hin danda'amne Waaqayyoof hin danda'ama jedha. Faarfannaa nuti faarfannu haalli nuyi keessa jirru waa'ee saba keenyaa waa'een biyya keenyaa namatti ulfaataadha. Waaqayyoof garuu hin danda'ama. Kanaaf faarfannu akkas jennee faarfannaa. Namaaf kan hin danda'amne Waaqayyoof hin danda'ama. Maartaan Maariyaamii obboleessi isaanii erga du'ee guyyaa afur booddee Kiristoosii Yesuus dhufe. Yaa gooftaatu iddoo kana jiraatte obboleessi keenya hin du'u ture jedhani. Yesuus Kiristoos har'a saba keenyaaf jiraate. Kanaaf faarfannaa kana yaadaa Waaqayyoon ittiin faarfannaa hundumti keenya mi'a hafuura kadhataa keessa gorree faarfannaa kana dhaggeeffachaa waa'ee saba keenyaas yaadaa Waaqayyoon nuuf hin danda'amu garuu siif hin danda'ama jenna.
Yeah.